Maqaan kee eenyudha? Ekeree. Egereedha? Ejee. Orange jechuun maal jechuudha? Orange kana jechuuni. Eh, Orange jechuudha. Kan biraanoo? Muuzii jechuuni banaanaa jechuudha. Kan biraanoo? Kabiraanii. Eh, Akaabate. Giraama jechuun akka jechuudha. Akkoo jechuudha? Ejee. Akaakayyuu jechuunoo? Akaakayyuu jechuuni. Giraama jechuudha. Baay'ee gaarii. Kan biraanoo? Akaabate. Sirkaabate? Ejee. Bishaan beektaa Ingiliffaan? Ejee. Bishaan beektaa Ingiliffaan? Ejee. Maal jechuudha? Bishaanii jechuun warar jechuudha. Kan biraanoo? Kabiraanii. Beektaa kan biraa? Baay'ee. Kaaffii jechuunoo? Kaaffii jechuuni. Mana jechuuni. Kaaffii jechuudha. Kaaffii jechuun maal jechuudha? Kaaffii jechuun buna jechuudha. Buna jechuudha. Ayyee. Buna isa eessaa? Buna isa giddaa miti? Ayyee. Buna akkasii jedhe. Akkas. Buna isa akkasii sakka ittiin ija godhatu jechuudha. Ayyee. Kan biraa maal yaadatta afaan Oromoodha? Afaan Oromoo. Ingiliffaati beektu maal fa'i? Ingiliffaa. Ingiliffa moo Oromiffa beektaati? Akkani akkas jedhe. Kun akkas jedhe. Kun akkas jenne. Iji kee meerre? Iji kee? Iji koo kunoo. Funyaan kee hoo? Afaan kee hoo? Arrabi kee hoo? Ilkaan kee hoo? Kangi. Ilkaan kee? Harki kee hoo? Miilli kee hoo? Miilli koo kunooti tokko lama sadii. Kan biraa hoo? Mataan kee hoo? Mataan koo? Mataan koo ituraay. Turaay? Ejee. Isumatti bareeda keessa mana ofeessaa. Yoo? Mana ofeessaa. Eessumaasa keessa? Ayyee. Baay'ee gaarii. Kan biraa hoo maal beekta? Ingiliffa kan biraa beektu qabdaa? Akaabate. Innuma Ingilif? Ejee. Ingiliffa moo afaan Oromoo beektaati? Afaan Oromoo beeka. Ingiliffa hoo? Ingiliffaa beeku. Ingiliffa kan barta suutuma barta Ingiliffaa rakkinni hin jiru waa'ee Ingiliffa baruu. Maal taate? Manni dadhabe. Dadhabdee? Ejee. Haa ta'u isa immoo erga dadhabdee warra egeree miidiyaadhaan nagaatti jedhi ka. Dhugaati warra gara miidhaa.